Ameerikaan Masriin jiraattota Gaazaa akka qubachiiftu amansiisuudhaaf falmii hidha haaromsaa akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuun ibsame. Gabaasa dabalataa akka itti isiniif dhiyeessa. Be a tremendous thing. Go ahead, please. Trump erga White House seenee murtoowwanii fi karoora biyyoota addunyaa rifaasan dubbachaa jiraachuun mata duree miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Giriinlaandi fudhachuuf Deenmaark waliin atakaaroo keessa lixee jira. Dubbii Trump kanattis gamtaan Awurooppaa dheekkamaa jira. Ollaa Ameerikaa kan taate Kanaadaas kutaa bulchiinsa Ameerikaa 51ffaa taatan malee jechuun gibiraan qabatee sossobachaa jira. Dhimma ba'aa giddu galeessaattis ce'ee lammiilee Gaazaa buqqisee Masriitti qubachiisuudhaaf yaalaa jiraachuu gabaasaaleen ifoomsanii jiru. Shirri siyaasaa kanaan wal qabatee jiru ammoo Itoophiyaattas qaxxisaa waan jiru fakkaata. Qondaalli olaanaan bulchiinsa Tiraamp torban darbee Kaayiroo keessatti hooggantoota Masrii waliin wal arguudhaan karoora jiraattota Gaazaa iddoo biraatti qubachiisuu irratti mari'atanii jiru. Ameerikaan yaada kanarratti Masrii amansiisuudhaaf falmii dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka meeshaatti fayyadamuuf yaaluu ishee Al-Arab Al-Jadid gabaasee jira. Qondaalli Ameerikaa kun dhimma ministeera alaa Masrii Badr Abdullaatii fi hoogganaa nageenya waliigalaa Hassan Rashad waliin qofaatti dhimma karoora Ameerikaan Gaazaa irratti qabduu fi dhimma hidha haaromsaa irratti marii taasisuu ibsamee jira. Al-Arabiyaa Al-Jadid maddeen dippiloomaasii isaa caqasuun akka gabaasetti Masriin karoora jiraattota Gaazaa bakka biraatti qubsiisuu kana yoo fudhatte Ameerikaan wal dhabdee dhimma hidha haaromsaa irratti uumame furuu keessatti akka hirmaattu qondaalichi ibsanii jiru. Qondaalonni Masrii yaada pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa qulqulleessuuf dhiyeessan hojiirra oolchuuf kan ulfaatu ta'uu fi qormaataaf rakkoo guddaa fiduu akka malu eeruun yaadicha hin fudhanne. Maddi dippiloomaasii olaanaa Masrii tokko akka jedhanitti dandeettiin Kaayiroo karoora Tiraamp qolachuuf qabdu deeggarsa biyyoota Arabaa biroon ala ulfaataa akka ta'u dubbatan. Qondaaltonni Masrii furmaata kan biraa namoota dirqamaan osoo hin buqqisin nageenya Israa'el mirkaneessuu irratti mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantii US Doonaald Tiraamp kibxata darbe karoora Gaazaa bulchuu qabaachuu ifa gochuu booda hogganoota addunyaarraa balaaleffannaan isaan mudatee jira jedha gabaasni Addis Standard. Mormiin dhaga'amus Tiraamp kamisaa har'aa irra deebiidhaan US Gaazaa ni fudhatti jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii Tiruus jedhamu irratti barreessan. Wayita waraanni goolabamu Israa'el ulaa Gaazaa USAF dabarsitee kenniti jedhan. Filisxeemonni amma Gaazaa jiran bakka fagootti iddoo bareedaa qubsiifamus jedhanii jiru. Yaada Tiraamp kana biyyoonni baay'een naannichaa kanneen akka Yordaanosii fi Masrii akkasumas michoonni USA mormaa jiru. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii immoo gocha sanyii dhabamsiisuu kamuu akeekkachiisee jira. Tarkaanfii fi karoora Tiraamp fudhachaa jiru gareen Dimookiraatotaa jabeessee balaaleffachaa jira.